Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee qabadee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii Hawaashiin qabadee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee baankii Oromiyaatiin qabadee dhufe. Guyyaa dheengaddaa baankii daldala Itoophiyaati. Akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadee dhufa. Karaa itoo bilaak maarkeetiin garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 irraan qabadee dhufe kanan qabadee dhufa jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii Hawaashiin akkuma jedhe biyyoota 6 qabadee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraan manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Biyyoon kun namoota hundaafuu barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota 20 kana keessaa biyya tokko yoo jiraattanii guyyaa har'aa ergattanii jechuudha. Isaanii dubbadhe kana tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. 2,000 yoo ta'e 2,000 jettanii isaan tokkicha dubbadhu kanaan baay'ifattu jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Akkuma jedhe baankii Hawaashiin jechaadha. Biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef karaa kanaan irree ammuma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Amma qabda saniin baay'ifattanii irra ga'uu hin danda'ama jechuudha. Keessattuu karaa itoo bilaak maarkeetii warroota ergattaniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin daldala dhufee malatti nurraa fuudha waan ta'eef daldalaadhaan meeqan oolee meeqa ta'e jechuurraa viidiyoo kiyya keessaa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Egaa gabaabumatti akkuma beekamu kanan inni qabadee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firankii, Koroonaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeettiin dabalaatuma jira jechuudha. Itoo bilaak maarkeetti samuuna kana dabalaa jira jechuudha. Irraa baqa torbeedhuma kana keessa jechuudha. Salphumatti torbee kana keessa dabalaatuma jira jechuudha. Guyyaa har'aarree dabalee jira. Guyyaa kaleerree viidiyoo kana keessatti dabalee kana jiru jedhee ture jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu guyyaa har'aa dabalanii jiru jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetti samuuna kana dabalaa jira jechuudha. Torbee darbe immoo baay'ee gadi bu'ee torban kana keessa immoo baay'ee ol ka'aa jira yookaan dabalaa jira jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarkeetiin guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Akkasuma baankiin illee baankiin Awaash keessattuu itoo bilaak maarkeetiin wal bira ga'uu ga'ee jira jechuudha. Garaagarummaa birii tokko yookaan birii lamaatti malee baankii Hawaashii fi itoo bilaak maarkeetiin garaagarummaa qaba jechuun hin danda'amu jechuudha. Tokkuma jechuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarkeetii fi baankii Hawaashii tokkichuma jechuun hin danda'ama jechuudha. Jijjiirra isaanii yookaan geeddarannaa isaanii jechuudha. Sharafannaa isaanii jechuudha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 58 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 41 fi saantiba 00 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 20 fi saantiba 12 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 3 fi saantiba 54 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 9 fi saantiba 18 kan itti aanu Oomaan riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 30 fi saantiba 61 Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba
08 akkasuma immoo Duubaay dirhamiin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 43 fi saantiba 25 jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarkeettii fi keessattuu birriin Duubaay jechuudha. Dirhamni Duubaay fi akkasuma birrii Saawudii illee garaagarummaa birrii lamaati jechuudha. Itoo bilaak maarkeettii fi birrii Saawudii fi birrii Duubaay jechuudha. Salphuma tokko jechuun hin danda'ama jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin tokko jechuun hin danda'ama jechuudha. Maaliif garaagarummaan qabu jechuudha. Garaagarummaa birrii tokkoo fi naannoo birrii tokko birrii lamaati jechuudha. Salphumatti qixa jechuun hin danda'ama jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawudi Arabiyaa riyyaalii tokko birrii 44 fi saantiba 09 jechuudha. Akkasuma immoo Saawudi Arabiyaa riyyaalii karaa baankii Hawaashiin birrii 42 fi saantiba 32 jechuudha. Salphumatti baankii Hawaashii fi akkumaan jedhe baankii Hawaashii fi birrii Duubaay dirhamni fi birrii Saawudii karaa baankii Hawaashiin garaagarummaa hin qaban jechuudha. Tokkuma jechuun hin danda'ama jechuudha. Garaagarummaa birrii tokkoo fi birrii lama. Kan itti aanu Kuweetii jechaadha. Kuweet diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 41 fi saantiba 86. Bahareen diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 38 fi saantiba 19. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 27. Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 33 fi saantiba 18. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 10. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 73. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 94 fi saantiba 49. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 28. Iswiis firaankiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 94. Koroonaan tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 56. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 99. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 43. Kan itti aanu Yemenii. Yemen riyaalii tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 69. Kan itti aanu Israa'elii. Israa'el shekeliin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiba 67. Kan itti aanu Paakistaanii. Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 88 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 akkasuma karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Fakkeenyaaf birriin Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni madabadabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Biroota keessa baay'ee paawundii xiqqoodha jechuudha. Paawundiin baay'eetu jira. Isa keessa garuu paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 69 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Akkasuma immoo birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 58 jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerutii paawundiin Beerutii baay'ee xiqqoo waan taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha salphumatti. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Anno asirratti doolaarii 3 maqaa jira. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Garuu ani 3 maqaa malee akkuma paawundiin baay'een jiru
doolaarri illee baay'eetu jira jechuudha. Lachuuyyuu baay'eetu jira jechuudha. Salphumatti immoo isin doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan beeruma nama daabii jirtan keessattuu Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'a karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 58 herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattanii baankota keessa immoo baankii Awwaashii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaan Beerut keessattuu mana daabii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 41 fi saantiba 00dha jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuman jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan limneen irree biriin biyya sanii paawundi jedhama waan ta'eef paawundiin biyya sanii waan xiqqoo taateef isinillee Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.